Ashamaa harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa kun sagantaa dhandhama jaalalaati. Egaa nagaa isin gaafachuun keessummaan keenya keessin tarkaanfii shawurratti beeytan karaa foddaa FIBtiin isin bira gahaa ture. Ifi makiyyaan nagaa gaafadha jettee nagaa isin gaafatteeta kan jirtu irra deebuudhaan nagaan keenya kabajaaf jaalalaa bakka jirtan hundumattuu isin haa ga'u jechaa daawwattoota keenya. Kun sagantaa dhandhama jaalalaati. Dhandhamni jaalalaa keenya guyyaa har'aan tana obboloota lamaan hangafaa fi quxisuu karaa foddaa FIBtiin sagantaa tarkaanfii shawuun isin bohaarsaa isin bashannansiisaa turani. Hariiroon jaalalaa isaanii akkami? Eenyutu hangafa moo eenyutu quxisu? Hundumayyuu odeeffannee kan isin biraan geenyu ta'a bu'aaraa bashannanaa turtii bareedaan wajjin qabaadhaan affeerraa teenya. Baga nagaan dhuftan. Baga nagaan nu eegde. Galatoomuu. Eenyutu hangafa? Ana. Anatu hangafa. Adda nu baasa haa daawwattoonni keenyas akka adda baafataniif. Hangafummaa koo namaan kennuchaan jira anatu ishee hangafa. Garuu waan hangaftuun fakkaatu lakkuu fakkaattu dhugaa dubbachuuf lamaan keessaniyyuu namoonni hedduunis immoo lakkuudhaa ja'anii kan tilmaamanii garuu anatu hangafaa jedha. Nan hangafa namoonni baay'een akkuma teettee lakkuudhaan hin jedhu. Maatii keessas lakkuun jira. Haati keenya lakkuu deessee jirti. Namoonni gaafa maatii keessa lakkuun jira jedhanii isaan lakkuu isaan kanaan hin jedhu isaan sun walirraa fagaatu waan ta'eef kanaafiyyuu anatu hangafa lakkuu miti. Mee garagaa sagantaa keenya sagantaa kun sagantaa dhandhama jaalalaati isinillee beektu dammeettiin dhufa dammeerraa hin jalqaba gaafatamuu moo gaafachuutu irra gaariidha mee Gaafatamuu wayyaa. Gaafatamuu wayyaa? Gaafatamuu wayyaa. Gaafachuun nama rakkisaa? Gaafatamuun natti toleera. Tole hayyee mee jaalala jechuun siif maal jechuudha dammee? Tole egaa jaalala jechuun karaa baay'eetti hiikama. Jaalala obbolummaa jira. Jaalalli kan gara biraas jira. Jaalala obbolummaa yeroon ibsu egaa jaalala jechuun wal yaaduu, wal jaalachuu akkasumas egaa wanta bakka rakkina namaa walii dhaabachuu bakka gammachuu walii dhaabachuudha jedheen hiika jaalala jechuun egaa waan guddaadha akkuma beekamu. Jaalala obbolummaas akkasuma anaaf jaalala jechuun wal bira dhaabachuu yeroo rakkinaatti yeroo gammachuuti akkasumas egaa wanta fedhii nama sanaa guutuu kanuma kanaan jaalala jedheen ibsa. Toreefoo jaalala jechuun maal jechuudha mee? Jaalala jechuun akkuma dammoon ibsite guyyaa rakkinaa, guyyaa gaddaa, guyyaa gammachuu wal bira dhaabachuu rayyuu kan darbee miira dhugaatti namatti dhaga'amu wayiidha natti fakkaatan jaalala jechuun innaan ibsanii. Kanuma obbolummaa kan obbolummaas kamtiyyuu jaalala jechuun miiruma bareedaa nama wajjin hin qabaatu speeshaal miira ta'e wayiidha. Akkasuma akkuma dammoon jettedha. Maatii keessan keessa obboloota biraan qabdammoo akkamitti kan keessan qoftiin jaalalli mul'achuu danda'e haga sagantaa dhandhama jaalalaa irratti keessummaa taatanitti kan isin fide jaalala isin lamaan waliif qabdanidha. Akkamimmee jaalalli maatii haalli maatii? Harmiin keenya nama 5 deessee dhiiraa 1 dubara 4 arfan sana keessaa ga'aniif sooree walitti hafneerra keessumaa egaa baay'ee walirraan fagaannu umuriidhaan kanumaa fi wal hubannee umurii tokkorra waan jirruuf jedhee tayyaada. Egaa yeroo 4 taanee dhalannee amma mana keessatti keessumaa egaa obboleettii kee waliin jedhu nu arfanuu obbolaa taanee obboleettii kee isheedhaan jedhu jechaadha walitti dhufeenya keenyarraan kan ka'e kanadha. Akka walitti dhuftan maaltu isin taasise? Akka walitti dhufnu nu taasise jedhee hangama kootiin kana yaadu tokkoffaa umurii walakkaa keenya jiru baay'ee xiqqoodha. Isarra darbeeyyuu nuti jalqabaa kaasnee waliin baranne mana tokko baanee mana barumsaa tokko deemnee teessoo tokko irra teenyee waliin barannee guddanne hanga 12 geenyutti jechaadha. Kun meebii akka walitti siqnu akka moor waliin taanu taasiseera jedhee yaada. Kutaa takka irraa kaastanii wajjin barattanii? Waliin baranne teessoo tokko irra teenyee baranne. Kan dammeen jetteen alatti sooreenii hariiroo keenyaaf walitti dhufeenya keenya warroota kaan irraa kan adda godhe kan cimse kana waan jettu jira? Lakki waan dabaluun qabu garuu walitti dhiyeenyuma umurii keenyaa fi wal wajjin guddachuu keenya natti fakkaata. Akkuma isin jettee kutaa tokko kaanii amma kutaa 12tti wajjin baranne teessoo tokko irra teenyee baranne
kanumatu moo rakka walitti dhufnuu fi akka kana kiloostaan nu godhee yaadaanis. Bifaan immoo baay'ee wal fakkaatu xiqqoo dameen haayiftu malee hedduu wal fakkaatu kun immoo daran akka namoonni illee lakkuudhaa isaan jedhanii yaadanii kan nama taasisudha. Mee jaalala obbolummaa keenya kanatu adda godhaa wanti ta'u warroota kaaniitii irraa jaalala obbolummaa keenya akka maatii qofatti osoo hin taane akkuma walii garaatittu kanatu adda godhaa kan jettan. Adda godha jedhee kan yaadanii yeroo baay'ee obbolaan keessumaa obbolaan walirratti dhalatan waliin galanii jedhama. Akkuma uummata keessa jirutti jechaadha nuti walirratti dhalanneetu jirru. Egaa walitti kan namoota biraarraa adda godha jedhee yaadanii namni utuu obboleettii koo taate yeroo 11 barannu an obboleettii koo wajjin akkasitiin daandiirraa waliin deemee waliin baradhee waliin hin taa'u nun jedhu. Nuti garuu mana tokko baatan miti nun jedhu yeroo nuti hoduun nurkaa dhumuu fa'aa didunna. Kanumaa fi ta'agaa kan gargar godhu yeroo hundumaa waliin baana yeroo hundumaa waliin gallaa kun gargar nu godha. Obboloonni baay'een jiraachuu danda'u yeroo sagantaa qaban waliin deemuu danda'u. Kan keenya garuu sagantaas qabaannee baanee gallee hojii yoon ani hojiin qabate na wajjin bakka hojii kooti deemti yoo hojii qabdi ta'e ani ishee wajjin bakka hojii ishee deemaa jechaadha. Yoo na dhiistee baatellee daqiiqaadhaan walii bilbilla kun adda nu godha jedhee yaada. Daqiiqatti walii bilbiltu adda baatanu. Yoo isheen manatti na dhiistee baate amma sa'aatii 4tti yoo turte ganamaa kaasee amma sa'aatii 4tti isheen ol nan bilbilaa fi isheenis na bilbilte jechaadha. Addaan baatanii beektanii takkaayyuu? Beekna. Yeroo kamirra? Jechuun amma kutaa 12 barannutti wal wajjiniin guddannee wal wajjiniin barannee gaafa qormaata kutaa 12 fudhannu gargar baane. Daa yeroo sana iddoo mudannoo baay'ee qabna turre. Yuunivarsiitii adda addaa barattan. Yuunivarsiitii adda addaa barannee isheen jimmatti ramadamtee turte yeroo sana immoo Harammayaan ture. Jimmi yeroo sana guyyaa 3 durseetu waamee fireeshotaa fi jechuudha. Dursee waamee gaafa jedhu na dursitee guyyaa 3 deemte. Na guyyaa jalqabaaf mana keessas kan ishee malee qofaa koo bulees gaafas ture. Kan minarraa adda baatee bultees guyyuma sana turenna. Anaaf guyyoonni 3 sun baay'ee cimoo turan. Amman like biddeen nyaadhu fa'aa jedhee mana keessatti boo'itti ga'een ture guyyaa 3 sun guutee amman mooraa sana deemutti jechuudha. Na gargar baanii kan beeknu amma yuunivarsiitii galuutti gargar baanii hin beeknu. Tasumayyuu guyyaa sana adda baatan. Siif immoo guyyaan 3 sun hamoo ture. Dammeefoo akkam ture egaa? Anas baay'ee hamaa ture egaa hamaan ture jechuun danda'u mooraan kan keenya durseetu nu waame guyyaa 3f an ishee dhiiseen deeme hiriyaa koo tokko wajjin hin deemne turre otuun anis ishirraa adda ba'uu kootiin boo'u mana hiriyaa keenyaa darbine amma maatiin natti lolanitti hin ga'e. Anaafis waan salphaan turre jalqabaaf kan adda baanee guyyaa sanadha. Sana booddee immoo egaa walirraa fagaachuu shaakalaa dhufne jechaadha. Akkamitti dandeessan turtii waggaa meeqa gargar turtan? Waggaa dheeraa gargar turre mooraa Jimmaatti erga ramadamee isheen Harammaatti ramadamtee waggaa tokkoof wayii barattee kaatee isheen immoo barumsaan gara biraa deemte. Walakkaa sanatti gargar baanee waggaa 5 amma mooraa xumurrutti jechaadha. Waggaa 5 ganna walitti deebinaa kanuma yeroo sana adda baane. Mee akka hangafaa fi quxisuutti wallaaltu moo akka hiriyaatitti wallaaltu? Egaa akka hiriyaa fi akka hangafummaatti akkamittiin ilaaltetti hangafummaa koos fayyadamuun barbaadanii hangafa kan ta'e mana keessatti yeroo hedduu yoonan bakka taa'u dhabe hangafa waan ta'eef naakaati isa malee immoo gaafa waan tokko kana godhu yookiin kana goona jedhee na didduu hangafa keeti maal jechuu barbaadde itti natti deebistaa jedhee ittiin lola. Ittiin fayyadama gaan tokko qalbii miti. Hangafa keeti kana godhu jedhaniin hangafa keeti sana fidin jedhaniin nan ajajadha. Ajaja qofa irratti fayyadamta gara hangafummaatti. Anaafiin qiyyaasisadha. Hangafummaa kee kan fayyadamtu waa ajajuu qofa irratti moo bakkuma hundattuu akka hangafa taatetti kanii? Nan ajajadha. Isa malees yeroo baay'ee namni hangafni eenyudha shidhamoo siin jedhu. Anaadha yeroo shin jettu lakki ana yeroo jedhi nan amanan. Nama waan ta'eef isin itti fayyadamte jechaadha yeroo sanatti anaadha jedhee mormadha isin immoo ana yeroo jettu nama waan ta'eef karaa sanaan kana booddee akka hangafa ta'e asumaan akkanaaf bartan jechuun barbaada. Isa malees akka hiriyaattis egaa waan baay'ee waliin dabarsinaa oolmaan keenya waliinidha.
kan baanii galuu waliinidha. Icciitii adda ta'e ishee jalaa dhokatuun qabu isheenis akkasuma. Egaa hiriyummaa jechuun immoo icciitii walitti himachuu yeroo kamiyyuu wal bira dhaabachuu jechuudha. Nuti hiriyaadhas jechuun danda'ama hiriyaa addaa kan biraa hin qabnu. Hiriyaa gara biraallee amma hin barbaannetti geenye jirra. Amma hiriyaa gara biraan qabdan jechuun? Qabna. Qabaachuu qabna garuu akka koof akka isheetti walitti naannu guyyaa guyyaan namoota wal arginu ta'uu dhiisuu danda'a. Egaa hiriyummaa keessattis waan baay'ee waliin dabarsineerra akka hiriyaatti akka obbolummaa qofaatti toon ta'in icciitii garaa keenyaa waan nu dhiphisee waliin mari'annee murtootti goona jechaadha. Haala kanaanis egaa obbolummaa qofa toon ta'in akka hiriyummaattis wajjiniin jiraanna jechuudha. Mee soore hangafummaa isii ajaja qofa irratti kan itti fayyadamtu moo akka quxisuutittis wanta isirraa eeggamu waan si feesisuu si hubachuudhaan si loluu dhiisuudhaan si cinaa jirti? Hangafummaa ishii waa ajajuu irratti baay'ee ma fayyadamti. Anis quxisuu badaa nama diddu mitiiti. Garuu akka hangafaa fi akka quxisuutti mana keessatti itti fayyadamti. Anis akka quxisuutti aakti nan godhaafi. Fakkeenyaaf ammaa utuu ishiin alaa ol seentee nan ka'aa fi bakka durumaa kaasee akkasitti waan guddanneef mana keessatti hangafa kooti waggaa tokko haa taatullee malee hangafa kooti jedhee waan yaaduuf jalaan ka'aa hamma kanaatti hangafummaa ishii nan kabajaafanis quxisummaa koo immoo waan na feesisu naa gochuudhaan na loluudhaanis naa kabajjee jechuudha. Anis immoo wantoota tokko tokko nan mariisisa akka hangafaatti ati maal yaadda kanarratti kana yaadeera jedhee gaafa mariisisuun akka namarra jiru akka hangafa tokkootti isheerraa gorsa nan fudhadhaa gorsa sanaaf laattee jechuudha. Garuu waan hundumaa caala garuu an akka hiriyummaatti kan yeroo hundumaa ishee yaadu yeroo tokko tokko hiriyaa dhugaa fa'aa jedhee gaafa nan poostu godhu lakki maaliif akkas jetta naan jedhu ijoolleen na hiriyummaan keenya baay'ee macaala jedhee tayyaadhaan daa'imummaa kaasnees wajjiniin guddannee amma yeroo dhiyoo keessayyuu nuti kan hiriyaa gara biraa argachuutti kaane malee samana barnootaa wajjin deemnu wajjiniin akka hiriyaatti wajjiniin aakti goona. Fakkeenyaaf laaqana fa'aa amma wajjiniin nyaannaa kilaasii keessatti pirezenteeshiniin hiriyoota kee wajjiniin goota gaafa spookeniif naamni barannuna ishee wajjiniin goona akka hiriyaatti jechuudha. Akkuma lachuuti lachuu hiika asuma irratti dabaluudhaan obboleettii hangafaa guyyaa takkas lamas haa ta'u inni guyyaan murteessu hangafa erga si dura lafa buute hangafa akka aadaatittis akkuma waliigalaattu akkasidha waan ta'eef obboleettii hangafaa hiriyaa godhatanii iccitiitti himachuu. Egaa obboleettii hangafaa uumamumaan immoo ni sodaatta. Sodaa sana keessa kana kan fidu immoo kabajaadha. Waan kabajuuf sodaatta. In ulfaatu xiqqoo isii waanuma hundaatti mattee. In ulfaatu. Fakkeenyaaf utuu umuriin kee baay'ee walirraa si qafa'aa ta'ee ulfaachuu danda'a jedhee yaada nama. Isteejii tokko irratti waan guddanneef fakkeenyaaf gaafa barannu kaanii wal wajjin waan guddanneef yeroo tokko fa'aa anaa gaditti ilaalee fa'aa beekachuun baay'ee walitti siqeenya irraa kan ka'e sodaan akkasii wal mariisisuu binaamni irratti akka mana mudatee hin beeku kan akka kootti ga'a. Amma mee iccitii dhuunfaa keetiin ni qabaatta. Waan maatiitti ni mamni qabaachuu malta. Isa sadis ittuma himta jechuudha. Waan dhoksu qaban. Yoo dhoksu lakki bodaasii maatii na deekkamti akka hangafaa jetteetti sodaachaa jirti. Abshir arrafa nama beekee. Lakki atillee sabba waan baay'ee na baasisuuf deemta. Walumaan itti madda. Hin sodaatiin daawwattoonni keenya siifaa harkaniiga. Hangafni beektaa waggaa takka hangafummaa isaa fayyadamiin nama cunqursa waan ta'eef. Cunqursaa? Uummannis akka kana na arguu hin barbaadanis. Baay'ee cunqurfamteetta jechuudha. Cunqursitee naa jechi. Akka hangafa kee ta'een wallaaltee naan jetti mana keessatti. Hayyee galatoomii turtii isin hojii qabaachaa jiru hedduu natti tolaat kan jiru. Kabajamtoota daawwattoota keenya mana keessan teessanii dhangaa sanbataa keenyaan bu'aaraa dhamdhama jaalalaa keenya dhabdamachaa kan jirtan keessummoonni dhamdhama jaalalaa keenyaarraa hangafaaf quxisuu obboloota jechuudha. Dammee Mulugeetaa fi Sooretti Mulugeetaati lamaan isaaniiyyuu mudannoo adda ba'uu fi waliin jiraachuun maal fakkaata kan jedhu nuuf qoodaati kan jiran gaa'ee ammallee irra deebuudhaan turtiin keessan wajjin haa ta'uun afeerraa teenya. Dammeeraan jalqaba hangafummaa si fayyadamuuf qophooftee dhuftee beektaarra. Dirqama garuu hangafummaa fayyadamuu qabda. Akkuma dirqama kee baatu
Carrichattis fayyadamuu qabda. Dammee sooretti fi dammee kamtu irra nyaata? Daftee naa deebiste. Anatu nyaata. Akkuma hangafaatti jechuudha. Akkuma hangafaatti akka muriitti. Mee ayyee achumarra dabaluun eenyutu irra baasii baasuu jaalata? Waa bituu. Baasii ishee jaalata. Ayyee eenyutu dafee irra aara? Ishee dhuma taara. An dafee naaru. Daftee naartu? Ahaa kanaafati. Amma laajjatee jira jechuudha yaadadhe. Tole dammee kanatu adda godhaa kan jettume. Obsashi. Obsa qabdi. Hin obsiti. Ati daftee aarsa jechuudha. Baay'ee. Si moo isiitu irra nyaata? Wayyoo. Ana isteeti. Ishee ma jedhuri ana nyaata garuu. Hayyee eenyutu irra moo baasii baasuu jaalata? Baasii baasuu anatu baasa. Dalagaa mana keessaa lamaan keessan keessa eenyutu jaalata? Anatu jaalata. Isin hin jaalattu? Badaamti. Mee dammee yeroo aartu maaltu si aarii sana irraanfachiisa? Dammeen aariin irraanfattu. Haaloo qabattee jechuudha? Qaxinnoo. Daftee si irraanfattu. Maaltu irraanfachiisa garuu yaa'u? Suutuma itteefuma ishiitii dhiistee yoo irraanfattee ala siin irraanfattu. Guyyaa meetti guyyaa kana akka malee dammee aarseera obboleettii koo hangafa aarseera jettu qabdaa? Yeroo durii anatirra mana keessaa humna qabanatti fakkaata ijoollee manda caalayyuu reebeenii beeka dammu baay'ee reebee bakka anatti aartii naan oddee fa'aa torban tokko manaanii maatii walitti nu araarsaniiru reebee jechuudha. Namuu adda humna gadi ta'eef. Maalirraa haateetti kan reebuu dandeessi? Ijoollummaa waama irratti na aarsitee ta'a waama irratti na aarsitee reebeenii bakka baay'ee boo'aa oolte guyyaa guutuu fa'aa amma ollaamte. Mee akka hangafaatitti nama ajaa'iba. Quxxisuun nama reebdus jirti bara kana keessa. Akka aadaa Oromootitti quxxisuun tokko hangafaatti yooniif deebiyyuu jala deebisee adabbii qaba. Maal adabamte? Anis dabaree kun reeban kaa galanii maatiin. Maatii si reebe? Maatiin baay'ee isin uummata akkasiin adabne? Humna hin qabdu turte yeroos. Isa kan ishiin amma haaloo kuufattee natti fayyadamaa jirtuuf humna kootti. Tole mee guyyaa kana na gammachiisteetti soorettiin kan jettu dammeen? Guyyaa hedduu na gammachiisteetti. Tun egaa haala hin beekamne keessaan taate sooreen akkuma jettee baay'ee egaa humna qabdii waan baay'ee hojjetti hojii mana keessaa illee akkuma jettee gara malee hojjetti. Yeericha na gammachiisti. Hojii koo yeroodhaaf hojjettu. Na gammachiisti jechuudha. Hojii mana keessaa hojjechuun si gammachiisti jechuudha. Akkasii jechuudha. Mee isinii akka quxxisuutitti gaafa sana sitti aartee reebuu isheetiin maaltu sitti dhaga'ame? Baay'een gaddee yeroo isaanii humna hin qabun ture ishiin daa'imummaa ishiitiin baay'ee humna qabdi. Achi maal akka naarsin beekuuni baay'ee na reebdee bu'aan oolee maatiin mana hin jiranii namni shirnarraa qabullee dhabame baay'ee na reebdee obboloonni koo warri xixinnoon yericha humna hin qaban isaanis dhaabatanii arrabsu na reebdee. Yeroo sunitti ati maal balleessite? Waan balleessee yaadadhu garuu isheenoo humna xinnoodha waggaa torba hanga 10 waggaa 8-9 ta'an. Ijoollee taatanii jechuudha. Achi booda walitti buutanii hin beekanii? Achi booda lola hamaa walitti buunee hin beeknu. Achi booda immoo kafalachuuf hin yaadne ati? Amma deebifachaa jira. Amma deebifachaa jira haaloo koo. Tole mee galatoomii akka hiriyyummaa keessaniitti akka obbolummaa keessaniitti soorettiin bakka itti waa dhoksitu himii yoo siin jedhan dammee isa himta. Eessatti waa dhoksiti? Mana keessaa? Mana keessaa. Lookarii keessa. Lookariin guddaan tokko jira. Achi keessa dhoksuu dandeessi. Dammeen eessa keessatti waa dhoksiti? Maallaqa isaa ta'uu waan barbaade? Boorsaa xixinnoo wayii keessatti kan inni agarreetti. Achi wayii duubatti darbatti.
ishee bichaan beekachuu. Akkasitti akka isin akkas goote akkamiin barteeti? Nan argaan immoo. Nan arga yeroo baay'ee ilaalta. Lakki mana keessa gaafan qodaa barbaadu yeroo baay'ee amala kootti qodaa hundumaan gadi diigee barbaada. Waan namni seeraan kaa'es caccabsaa diddiigaa waan deemuuf akkuma tasaa waan ishiin dhoksitetti hin ba'a. Sana booddee yeroo hundumaa achi kaa'atti jedhee yaada. Kanatti nirra gahe. Mee waliin dhufeenya keessaniin amma waliin dhalattanii waliin guddachuu sadarkaa ammoo yuunivarsiitii geessanitti carraan barumsaa gargar isin fageesseeti kan inni ture. Taayimii sanarratti mudannoon isin mudate kan irraanfachuu isin hin dandeenye namni illee irraa barachuu danda'a akkasuma immoo itti bohaaruu danda'a jettan atis tokko nuuf qoodaa. Egaa yeroo gargar baanii sanatti nuti nama hin barre yeroo waliin barannu hiriyaana namaaf ishee turre. Anaaf ishee taanii baanii galla waan ta'eef nama hin barre nama baruun baay'ee na rakkisee turan yeroo dheeraadhaaf doormii keessatti qofaa koon ta'a natti dhaga'amaa nan bu'aa kaaffeefaa qofaa deemuun amma gaanatti cimutti nama dafee baruun baay'ee natti cimee ture ishee wajjiniin baanii galla waan ta'eef kun anaaf mudannoo guddaadha egaa nama baruu hin dandeenye ture. Mee achuma irratti dabaluudhaan isirraa adda bahuudhaan waan adda ta'e kan isii hojii osoo jirtu hin barin bartee ni qabdaa? Waan adda ta'e wanti hin baramtu hin jiru. Jijjiiramni sirratti dhufe ni jira isirraa addaan baatee amma san turu mudannoon alatti jechuudha jijjiirama kana irratti argeera ergan sooretiin adda beekan si jechisiisu. Eeyyeen ani isheen yeroo wajjiniin jirrutti yeroo barannu isheen baay'ee haasofti turte ani xiqqoon hin callisan ture manuma keessattis ta'e alattis jechaadha. Yeroon isheerraa adda bahu garuu gaafa mooraa garaa garaa dhaqnee dhufnu amala wal jijjiirree dhufne. Isheen baay'ee haasofti turte dur mana keessatti achi fiigdii as fiigdii waan tokko gootii an zimmedhee man taa'an ture. Yeroo mooraadha akkana deebinu garuu amala wal jijjiirree dhufne. Amma faazariin keenyallee nurratti barutte jechaadha. An bakka isheen bu'ee taphattuun ta'e haasawutti hin jedhee isheen immoo callisutti jechaadha. Amala addaa kanan argisiisee erganichi deeme. Gaaffii wal fakkaataa sooreedhaaf. Akkuma jirutti akkuma silasitti maa turre nama wal baruun baay'ee natti cimeera nattis. Keessumaa immoo amala namaatti baruun amala dammeetti bartee amala nama biraatti baruun baay'ee macima. Egaa nama tokko amma kana waggaa amma kana wajjiniin nama biraatu biratti hin barbaadin wajjiniin jiraattee gaafa dhattee soosaayitii garaagaraa amala garaagaraa nama qabu keessa gaafa jiraattu baay'ee masitti cima. Na amala namaatti baruun nama wajjiniin haasa'uun haasaan namaatti hin galu bakka haasaa namaatti na jibbisiisan ture kanumarraa ka'eeti jijjiiramni amala sanaayyuu kan dhufe natti fakkaata. Baay'ee mantookaa TV ture. Gaafan waggaa tokko semestera tokko xumuree manatti deebi'u isheen bakka koo buutee na eegdee ani bakka isheen ta'e ishee eegee baay'ee man callisuutti ka'anii isheen immoo baay'ee amalli ishee nama biraatiin gaa wal bartee natti fakkaataani haasaa kana bartee dhuftee baay'ee matookaatiivii taatee dhuftee jechuudha. Namatti baruun amala namaa wajjin walii galuun xinoo natti cimee ture akka mudannootti. Tole mee gara goolabaatti kan deemnu jaalala waliif qabdanii karaa kamii walii ibsitu amma carraa sooreefiin kannaa hangafummaa kee amma hayyamamee ol fayyadamtee kanatti jirtu egaa namni hoggaa jaalala walii ibsu haati nu ilmoodhaaf abbaanis ilmoof maatiimti yeroo ibsu kallattii mataa isaa danda'e qaba hundumtu waan ta'eefi sooreen jaalala obboleettii kee akka hangafaatti akka hiriyaatti qabdu kallattii kamiin ibsitiif? Jaalala obboleettii kootii qabu. Gaafa jiraattu wanti walitti argisiistu akshiniidhaan wanti walitti argisiisu waan baay'ee jira. Tokkoffaa maatiinis ta'ee namni alaa kan ittiin sirraa hubatu jecha kee caalaa akshinii ati gootu natti fakkaata. Mana keessatti gocha ati gootu sanaan natti fakkaata. Tokkoffaa gochumaan hin ibsaa fi fakkeenyaaf amma gaafa isheen mana jirre qofaa koo biddeen hin nyaadhu jedha mana keessaa garuu maatiin jiru. Innaa inaaru gaafa akkas jedhu obboleettii kee yoo dhufte malee nyaata nyaattu akkuma tasaa jechuun saanii tokko irratti nyaanna wal wajjiniini namni hundumtuu mata mataa isaatti nyaata amma ishee wajjiniin nyaanna nuti gaafa isheen alaan dhufne ergitti ishii gatee gaafa hin dhufe yookiin ishee yoo baate mana keessatti biddeen hin nyaadhu fakkeenyaaf taa'een ishee eegaa jechuudha. Innaa hamma kanatti gochaa waan hin danda'e hundumaa nan ibsaa isarraan kanaaf immoo gaafa natti dhufu nan barreessaa fa'a. Barreessiteef keessaati toora lamas haa ta'u sadii kan yaadattu. Kan yaadadhu sammuutti illee sirriitti hin qabu garuu bilbila koorraa isin dubbisee rakkoon qabu miti. Guyyaa dhaloota ishiitii kan hin barreesseef wayii jira gabaabduudha isiniif hin dubbisas.
bareedinni gaafa bixxilamee dhiqaa keetii laaffisanii laaqanii simboon gaafa xaxxafamee harcaatuu kee bukeessanii bara hati hiikaa bareedinaaf naatootiin foormulaa simboo icciitii miidhaginaati daangaa kaamettootaa daarii hubannaa hangafa garraamummaa taliila qabbana ati mi'aanaaf hiriyaa bardaaddee bar mucummaa gorsituu bar ammaa bar dargaggummaa michuu guyyaa maraa yeroo hundaa obboleettii tiruu hidhata dhiiga furdaa ati madaala safartuu hiikaa namummaati fakkeenya hiriyaa dhugaaf obbolummaati jedha. Ati moomii akkamiin deebistaa? Ani boofakee. Boofakee. Maaliin deebistaafi? Gaashiin barreessituudha walaloo barreessiti waan ta'eef yeroo baay'ee walaloodhaan egaa na ergiti yeroo adda baanii turreeffaa walaloo barreessitee sagalee of waraabdee na ergiti turte. Gaashiin waan keessa jiru akkanaan ibsatti ani jechumaan ibsadha akkuma jette gochi jira gochi akkattiin walii ibsinu jira gaafa wajjiniin jiraattu ani garuu akkasumatti ibsaaf. Akkamittiin ibsitaaf mee? Itti muudhaan amma itti muu. Bareedduu koo obboleettii koo gorsituu koo isheen akka qixxisuu tonteen egaa akka hangafaatti yeroo baay'ee waan hedduurraa dogongora hedduurraa na deebistii gorsituu koo tokkittii koo yoonsiin jedhee obboloonni koo afannataaru waan ta'eef baay'een si jaalladha naaf jiraadhu umurii dheeraa jechuun hin barbaada. Galatooma lamaan keessanuu jaalalli jidduu keessan jiru haalaan namatti tola. Gaaffii xumuraa tokko kan nama baay'ees ta'uu nafu asumaan immoo baga gammadde siin jechuun barbaada. Sadarkaa jireenyaa isa lammaffaa isteeppii lammaffaatti ce'uuf deemta waan ta'eef baga gammadde akka FIB'ttis akka dhamdhama jaalalaatittis fuula duratti immoo gaa isatti dabalamuuf jettu wajjin kan walitti deebinu ta'a. Yeroo yuunivarsiitiitti adda baatan sanuu hedduu isinitti ulfaachaa akka ture kaastaniiti kan jirtanii amma akkami meegaa? Sorry. Incima dhugaa. Ifoojjiin fudhattee deemuudha immoo akkam yaaddee jirtanii? Egaa walumaan deemnee yaanneetii jirra jechuun aniif sooreen bakki jirraan bakka waan jaalala keenya irratti dhiibbaa fida jedhee yaadu. Bakka suutee fageenya amma kanaarraa hin deemu waan ta'eef egaa yaadaaf qalbiidhaan wal bira jiraannaan amma kanatti walakkaa keenyatti wanti biraa hin uumama jedhee yaadu isa malee saasofnee rakkaa iddoo tokko jiraannu haala kamiin iyyuu. Adda waan ta'e qabda kanarratti? Adda waan ta'e hin qabu garuu. Adda ba'u waanuma jiru dhagaa amma of jajjabeessaan jiranis waan ta'eef deemuu isheetti kun akka waan carraa jireenyaa isa lammataa sadarkaa jireenyaa isa lammataa waan ta'eef gammadduudha. Hundumtuu immoo yeroo isaa eeggatee gara mataa isaatti deemuun isaa waan hin oolleef walirraa fageenyi hamma kana gara malee karaan fagoon qabu jedhama gatii ta'eefi. Jaalalli keenya akkuma jirutti akka itti fufuu fi walitti dhufeenyi keenyas akkuma amma jirutti caalatti yoomuu akka ni dabaluudhaan kan yaadu. Dhiibbaa fiduun qabu jechuudha. Yeroo murtaa'eef gargar ba'uun keegaa sitti dhaga'amuu danda'a jechuu danda'a garuu dhiibbaa gasmaraan fida jedhee yaadu gaariin. Tole gaaffii xumuraa tokko akka waliigalaatitti amala shamarranii kan dhiirri hin beekne tokko natti himame. Hin dhokfatu. Waa dhokfachuu danda'u. Hinaaffaa qabu dubartuun. Hin dubbatan baasanii kana sana dhiira yookiin jaalallee isaaniitiin hin jedhani malee hinaaffaa qabu. Tole turtii waliin qabaannetti hedduu natti toleen jira. Yaamicha kiyya kabajanii asitti argamtanii yeroo keessan qaaliirraa waan nuuf qottaniif maqaa daawwattoota FIB akkasumas jaalattoota dhamdhama jaalalaatiin galatoomaan isiniin jaa. Nutis galatoomi isin jechuu barbaanna. Guddaa galatoomi keessummaa dhamdhama jaalalaa nu gochuu keetiif jaalala obbolummaarraan kan ka'e jechaadha.
Galatoomii isin jennantis. Ayyee ulfaadha. Kabajamtoota daawwattoota keenya mana keessan teessanii keessaaf alaa FIB daawwachaa nama jaalalaa keenya namachaa turtii nu wajjin qabaattanitti hedduu akka bohaartan bashannantan abdii guutuu qabna. Sagantaan nama jaalalaa keenya obboloota lamaan irratti fuulleeffatee akka shaashambaa isin taasise shakkii takkayyuu hin qabnu. Kanarraa kana fakkaata gaa qopheessuun tanis wajjin turte an Sabboontu Ahmadi. Gama ogummaa kaameraatiin Roobsan Dajanee fi Abdii Dasaalay nu waliin turanii kan isaan jiranii. Sagantaan kun qulqullinaan akka isin bira ga'u tattaaffiin dadhabbiin kan isaaniiti. Isaanis guddaa galateeffannaa. Addunyaa jaalalaa keessaa utuu hin bahin torban keessummaa garbiraa qabannee kan walitti deebinu ta'a. Ammasitti biyyeen teenya nagaa taatu torban jaalalaa qabaadhaa horaa bulaa.